Harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal sabboontuu Wallagga Lixaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii hordoftootaa fi kabajamtoota chaayinaalii sabboontuu Wallagga Lixaa baga nagaan dhuftan nooruu manni keenyi mana keessanii manni keenyi mana itti waa irraa barachuu dandeessanidha. Egaa akkuma beekamu jechuudha har'a mana sabboontuu Wallagga Lixaatiin argama. Egaa hordoftoonni ishee immoo adaraa keessan maatii ishee warri taatan akka ishee jajjabeessitan akka itti fufu akkasumas immoo warreen har'areefu gara mana maatii ishee ta'uudhaaf deemtan immoo adaraa keessan like share subscribe godhaa hiriyoota keessaniif share godhaatiin waliin geessisaa walirraa barannaa wal jajjabeessina. Egaa hordoftoota chaanaalii sabboontuu Wallagga Lixaa egaa guyyaa har'aa waan bareedaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaa innis immoo guyyaa har'aa jechuudha maal akka mana keenya keessatti nyaata qulqullina qabu akkasumas immoo nyaata pirootinii adda addaa of keessaa qabu haala bareedaa akkaataa bareedaa ta'een qulqullina isaa sadarkaa isaa eeggate itti qophaa'u isiniif qabadheetiin dhufeen jira. Innis maal yoo jettanii semaka yookiin immoo qurxummii yoos immoo fish kan jedhamu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa akkaataa itti semaka yookiin immoo qurxummii kuduraa ittiin waliin dalagnu jechuudha hunduma keessaniif ifa akka ta'u isinii qabadheen dhufeen jira. Egaa manuma keenya keessatti haala salphaa waanuma mana keessaa qabu waan bareedaa tokko hojjedhee isin argisiisuuf dhufeen jira. Hordoftoota kiyya turtiin keessan ammallee hanga dhumaa na wajjiniin haa ta'u tartiibaan akkaataa ani itti hojjedhu na waliin ta'a. Namni tokko jechuudha wal gargaaruudhaaf yoomillee akka duubatti hin deebine wal gargaarraa kallattii kamiinuu isiniin jedha. Laayikiin wanta birrii isin baasisu tokko hin qabu, sheeriin illee wanta isin irraa hir'isu yoos immoo waan isinitti dabalu tokko illee hin qabu. Hordoftoota keenya nu hordofaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa akkuma beekamu semaka yoo fish yookiin qurxummii isiniif hojjedha isiniin jedheen jira. Egaa asumaan jalqabarra yeroo kaanu as qurxummii yookiin immoo selemoonii kan jedhamu jira. Qurxummii isa kanatu jira jechuudha. Qurxummii kiyya har'aa kana fakkaata kan maatii xiqqooti. Maatii xiqqoodhaaf kanan har'a hojjechuuf ka'eeru'a. Miicadhee bareechadhee kaawwadhee fidadheen dhufe akkasumallee itti darbee qullubbii islaayitii isaa kukkutadheetiin jira. Darbee asumaan immoo qullubbii adii doqqosaa tumeen jira. Yaa mooyyeetti tumnaas biyya kanaa siniif agalu agaan qabnu dhagaatti doqqosa mooyyeetti tumeetiin jira. Asillee filfil baareexii yookiin immoo qaaraa qorraa kan jedhamutu jira. Ittaansi immoo dinnichas akkasuma islaayitii isaa godheen jira. Timaatimiillee islaayitiitu jira. As darbeeti immoo kuni kiroom jedhama. Kiroom jedhama biyya Arabaatti. Abaaboo goommanii moo maal jedhama Amaariffa isaatiin. Inni kunis akkasuma isaa ta'e adii isaa fi magariisa isaati jechuudha. Hin beektu adii fi magariisadha. Qarnabeet jedhama Arabiffaatiin. Inni magariisni kun inni kun qarnabeetii jedhama. Inni adiin qarnabeetii jedhama. Isa magariisa kana amsoorii maqaan isaanii jalaa badee dhugaa dubbachuuf nyaanni isaa baay'ee bareedaadha, baay'ee filatamaadha dhugaadha. Akka ittiin namatti tolu killee wajjiniin waan adda addaa wajjiniin maariqii yookiin immoo suuphii wajjiniin yeroo hojjetamu baay'ee bareedaadha. Asii immoo kuusaa hin beektu kuusaa iddoonnoo Ingiliffaa wayis immoo afaan Oromootiin illee hin beeku jechuudha. Kuusaa Arabiffa isaatti beeka. Egaa asumaan darbeeti immoo qimama qimiillee qopheesseen jira. Asii qimamii hin gubu. Qimamiin kuni barbikaam jedhama. Kun immoo qimamii normaalii miiksii hojjetamedha. As immoo filfil assooti yookiin immoo daakuu qundi barbaree xiqqishu maaliif xinneessee hin gubdi xiqqoo. Warri biyya kanaa immoo waan gubduu hin tahammalan yookiin hin obsanii. As immoo ashaboo gurguddaan barbaada. Nyaata yeroo hojjedhu ispeeshaal yeroo hundaa ashaboo gurguddaatti fayyadama. Dhamdhamaa isa baay'ee bareedaadha. Karalii yookiin immoo bifa isaa bareechuuf immoo irdiitu jira. Irdii xiqqishuullee asii hin kaawwadheetiin jira. Asumaanis immoo jechuudha zayituunii yookiin immoo weeraa zayitii illee qopheesseen jira. Haa ta'uuti asumaan immoo bishaan xiqqishuullee bishaan labii na barbaachisa. Asiin kunoo qodaa duwwaa akkaniillee ruuzii kiyyallee immoo ruuziitti nyaatama. Akkuma beektan biyya kanaa biddeenni hin jiru. Bakka ruuziitti nyaatama waan ta'eef egaa ruuzii kana miicadhee bareechadhee kaawwadheetiin jira. Warreen kana hundumaa immoo kunoo kanatti naqadha.
turtiin keessan ammallee ana wajjiniin haa ta'u haala ani itti deemuuni na wajjiniin deemaa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya asumatti aansuuni amma kallattumaan yookiin immoo daayiriktiitiin jechuudha qullubbii adii kenna asitti naqa jechuudha kanatti naqa qullubbii adii asitti naqee itti aanseen immoo qimamii kiyya jechuudha hundumasaa miiksi qimamii asitti naqadha jechuudha hundumasaa as naqadha egaa maalfi asii gadee itti naquurra qodaatti naqachuu nuuf wayya jechuudha egaa zayitii kiyyallee fide asitti naqa jechuudha turtiin wanti hundi as keessa galee jira jechuudha walumaa galetti mix gochuudhaaf zayituuniin nyaataaf bareedaadha rakkoo akka zayitii isa kaanii yoo baay'atillee lakkoo tokkollee nurra fiduu hin danda'u siniin jechuu barbaadeeni egaa hordoftoota kiyya asumarraan bishaan qulqulluu xiqqoo ho'eera sababa iseef immoo ashaboo inni xiqqoo akka gurguddaa kun akkana nyaatamu yookiin immoo duubii ta'u yookiin mixi ta'uuf jechuudha xiqqoo shi bishaanitti naqaa bishaan illee baay'isuu nan danda'a jechuudha bishaan baay'ate bareeda bishaanitti naqeetiin jira sababiin isaa asii gadee itti naquurra kuduraattis yookiin immoo semaka yookiin qurxummiitti asii gadee irra naquurra jechuudha kunoo haala kanaatiin akkasii wal keessa miiksi gootu amma ka ashaboon isaallee miiksi ta'eetiin jira jechuudha miiksi khalaas amma miiksi naaf ta'ee jira isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa kallattumaan amma jechuudha kuduraalee kiyya asuma naqadha waluma faana walillaallee hin kukkutu jechuudha kuduraa kiyya eddaa asnan naqadha inna hordofaa isiniin jedha adii harkaa yoon qabe gaawontii godhadheera waan ta'eef rakkoo tokkollee hin qabu akkasumallee filfil baareexii kiyyallee itti naqa hordoftoota kiyya asumaanillee timaatimii kiyya itti naqe jechuudha egaa baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf qullubbii diimaa jechuudha baay'ee yeroo biyya arabaa ilaalan harkaan yoon tuttuqe adii rakkoon qabu isiniin je'een jira maaliif harki kiyya qulqulluudha waan ta'eef darbee gaawontii godhadheera hatta harka yoon ejjedheeyyuu natti tottola jechuudha kunoo haala kanaatiin akkasii miiksi wal keessan godha harka kootiin jechuudha asumaan ifama isiniin jechuu barbaada jechuudha yeroo namni ispeeshaali yeroo nyaata harkaan qaqqabanii xiqqoo nama dabbara garuu miicaadhe harka kiyya miicee immoo gaawontii godheetiin jira egaa hordoftoota kiyya kunoo maashaallah dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola isiniin jedha asumaan jechuudha kallattumaan qo'isana suura isaatuun kaasee bareeda dhugaa karalii masaa yeroo ilaalanillee fedhii namaa hin bana jechuudha nyaadhu nama godha egaa hordoftoota kiyya kallattumaan jechuudha semaka yookiin immoo qurxummii kana jechuudha kunoo as ilaala qurxummii kana yookiin immoo semaka kana jechuudha fideen asirra silala kunoo asirra kekkeessu asirra kakkaahama ilaala isiniin jedha hordoftoota kiyya isiniif galaa jedheetiin baay'ee yaada semaka qobaasaattillee shawwii yookiin immoo fooreenii keessa gochuun danda'ama garuu ani immoo jechuudha kuduraa wajjin barbaadeera namoonni tokko kuduraa waliin illee hojjechuu dhiisuun illee mirga ni qabdu jechuudha hayya egaa hordoftoota kiyya kunoo akkuma argitan qimamii kiyya immoo kunoo akkan qopheessin jechuudha qimamii kana fuudheetiin maankaadhaan irra yaani qullubbii adiinsaa jechuudha qullubbii adiin baay'ee bareedaadha irra yoo ta'e fooliisaa bareechaa nuuf godha irratti angalaastu amma ka ashaboonsaa qullubbiisaa waliin miiksi ta'ee jira kanaaf jechuudha irratti angalaasa hunda isaa irratti jechuudha amshee keessumaa ashaboo qabaachuusaa shan namoonni tokko amma qimamii semaka yookiin qurxummii rafarrafu qimamii makkanuma duwwaasaa ta'u bishaan hin go'atiin irra rafarrafanii jechuudha qimamiis ashaboos fooriinii keessa galchuu jechuudha egaa ani haala kanaatiin erga kunoo akkas go'e xiqqoon garagalcha jechuudha fuula kana qurxummii kana fuula isaa erga irra dibeetii jechuudha kunoo irra keessa waan ta'uuf waan irra keessa kuduraa ta'eef qurxummiin garagalchuu qabdu kuduraa lakkoon qabu yoo garagalchuu dhiistan amma gargashi fuula tokkotti godheen jira waan ta'eef fuula biraallee itti nan godha jechuudha maaliif dhamdhama isaa akka inni isaa bareedaa ta'uuf jechuudha
yaa hordoftoota kiyyaa qimamiin hundumti as keessa akka jiru sinii galiitiin jira jechuudha. Hunduma isaa haala kanaan yeroo aqeetiin qurxummiin yeroo hin beektu yeroo nyaata waliin hojjetamu gadi zayita waan qabuuf kuduraatti gadi coobaa jechuudha. Kuduraatti gadi cooba rakkoo tokkollee hin qabu. Yeroo gadi kuduraatti coobu deemee kuduraa sanallee akka mi'aawu hin taasisa jechuudha. Hela amma kunoo itti naqa jechuudha. Hunduma isaallee bishaan kanan xinnoo itti naqeef akka hin gubanneef kuduraan kiyya yeroo akkasittiin jechuudha. Homaallee waan itti dabalu qabu. Homaa tokkollee waan itti dabalamu hin qabu. Hordoftoota kiyya egaa amma jechuudha foorinii keessa galchuu qofatu na afa. Foorinii keessa galchadha jechuudha. Foorinii kiyya hin qabsiisa miksiirra godhadha. Asii jaalalla godhadha. Jala durseen jalan qabsiifadha jechuudha. Asumaan immoo daqiiqaa yookiin sekondii isaarra godhadha. Egaa akkuma beekamu foorinii keessatti hojjedha waan ta'eef foorinii keessa galcha jechuudha. Waaw maashaallah. Maashaallah jedhaati. Egaa asuma achee ilaaluun isaayyuu baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Egaa kanatti aansuun amma ruuziillee akkaataa itti hojjedhuuna walumaan hordofna. Turtiin keessa nanga uumaa ana wajjiniin haa ta'u. Maashaallah maashaallah kunoo as ilaalaa hordoftoota kiyya as ilaalaa. Salaxaallee qopheessee jira loomiidha. Kunillee jira. Asillee waan inni qullubbii fi kaarotii waliin xabbaseetiin jira. Akkasumallee ruuziin kiyya xumuramee jira jechuudha. Maashaallah jedha dhugaa dubbachuuf baay'ee nama marara ruuziin isaallee baay'ee hin beektu namoonni baay'een alatti ruuziin dalagamu jechuudha. Egaa jechuudha amma keessbara baala kana jechuudha xiqqoo ishii asirra firfir godhaa firfiree xiqqoo ishee urgaa'aaf fooliinsaa waan namatti toluuf jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa erga fooliinsaa akkas godhanii kun loomii slaayitii godhaa. Kun asirra godha loomii kana salaxaatti immoo loomii nuusasaa jechuudha. Juusii isaatti godha. Ibbeen itti cuunfitanii immoo loomii erga itti cuunfitanii ashaboo xiqqoo ishee jechuudha. Yani baay'ee ittiin godhina ashaboo xiqqishuu ishee itti godhaatee kunoo kana fakkaata. Maashaallah dhugaa rabbiiti baay'ee bareeda. Kunoo kana fakkaata waan jedhee jechuudha. Egaa hordoftoota keenya qeeqa jiruu fi yaada jiru komentii jalatti nu barreessa. Dogoggora jiru immoo dhiifama nu godha. Namni kamillee yeroo nyaata hojjetu waanuma adda addaa hojjeta. Naawuleejii yookiin immoo beekumsa mana isaarraa qabu hojjeta waan ta'eef laayikii fi sheerii sabskiraabii keessan hin dagatina. Baasii isin baasisuun qabu achumaanis immoo dogoggora jiru immoo egaa dhiifama nuuf gochuudhaan haala kanaan hojjedhiitiin jira. Egaa saayinaatti godhee isin argisiisuudhaaf immoo akkuma beekamu jechuudha. Kun akkasittiin xaawulaarra kaahama deemeeti waan xaawulaarra taa'uu fi baqa asitti waan tokko godhee saayinaarra godhee isin argisiisuu hin danda'u. Akkasitti waan deemuuf immoo tabalaasha'uu danda'a. Hordoftoota keenya laayik sheer sabskiraayib godhaa. Turtiin keessa waan nu wajjiniin ta'ee fi hedduu galatoomaa isin galateeffannaa isiniin jedhaa. Chaaw.